Awustiraaliyaan addunyaarraa biyya hojii lamaan keessatti argamnee fi baqattoota simachuu irratti seera gaarii qabdu jedhaman keessaa tokkoffaa turte. Akkasumas sadarkaa idil addunyaatti yuunivarsiitiiwwan gurguddoo jedhaman biyyattii keessatti waan argamaniif biyyoonni addunyaa 170 ol barattoota yuunivarsiitii biyya isaanii keessatti qabxii olaanoo galmaa'uudhaan gara biyyattiitti ergaman biyyattiin galmeessuudhaan barumsa ammayyaa kan sadarkaa eeggate barsiisuunis beekamti. Yuunivarsiitiiwwan gurguddoon barattoonni addunyaarraa walitti maba'an itti baratan 100 kan jiran yoo ta'u kanneen keessaa 8 Awustiraaliyaa keessatti argama. Awustiraaliyaan addunyaa biroo irraa fagaachuudhaan baara keessatti waan argamtuuf namoonni daawwannaaf garasitti imalan birrii gahaa qabachuun dirqama. Awustiraaliyaan lafa bal'aa qabaachuun kan beekamtu yoo taatu bal'inni lafa Awustiraaliyaatii fi jiraattonni biyyattii kan waliin simmeedha. Kana jechuun bal'inni lafa biyyattii dachaa 7 kan Itoophiyaa kan caalu yoo ta'u jiraattonni biyyattii keessatti argaman garuu dachaa 5 Itoophiyaa gadi jedhama. Fakkeenyaaf Itoophiyaan uummata keessa jiraatu miiliyoona 120 kan qabdu yoo ta'u Awustiraaliyaan garuu miiliyoona 27 qofa qabdi. Honuu lammiilee biyyattii qofa otoo hin taane Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa hedduu irraa baqattoonni garasitti baqatan baay'inaan waan jiraniifi magaalaan guddoon biyyattii Kaambiraa kan jedhamtu yoo taatu Kaambiraan magaalota biyyattii hunda caaltee otoo hin taane magaalota lamaan biyyattii keessatti argaman Siinii fi Meembee jedhaman keessaa magaalaan guddoon biyyattii Tamhaataa turratti lammiileen biyyattii wal dhabnaan mootummaan furmaata biraa barbaadu jecha magaalaan Kaambiraa jedhamtu akka uumamtu dirqame. Fakkeenyaaf jiraattota magaalaa Meembeenii kan fudhannu yoo taate uummata miiliyoona 5.2 kan qabduu fi Kaambiraa keessa kan jiraatu immoo uummata miiliyoona 2 kan hin guunnedha. Magaalaa Kaambiraa jedhamtu tana magaalota biyyoota biroo irraa adda kan isii taasisu immoo manneen magaalaa tana keessatti ijaaraman teessuma lafaa fi magariisa uumamaan wal simee mul'achuu qaba yaada juuf foogiin akka keessatti hin ijaaramne dhoowwan. Kanaafuu magaalaa tana keessatti gamoon tokko ijaaramuun hin danda'amu. Magaalattiin lafa magariisa bal'aa qabaachuu fi haroo nam-tolchee bal'aa qabaachuudhaan beekamti. Arraaf xumureen jira guyyaatti aanu viidiyoo biraa qabadee isinii gadda faana keessatti chaanaalii sabiskiraayib godhuu viidiyoo laayik godhuudhaan na cinaa dhaabbadhaa nagayaan tura.